السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما harkafuun hojjetaa fi hordoftoota chaanal biyoonsaatu jira jirtu isiniin jecha haraa akkuma duran beekamutti barumsa addaatti walitti deebineeti jira jirtu isiniin jenna bakka jirtanis salaantaan xiyya qilleensarraan buutee bakkuma jirtan markti isin haadha qabduun isiniin jaa hara barumsa bareedaadha. Kaniin qabda dhufee Kenimasata bareeda yookaan Watar marktii kaniin qabne akkasumas qulqulluu isaa jechuudha. Akkamitti akka buufattan isin garsiisa. Kenimasata Watar marktii hin qabne jechuun bifuma amma gartan kanaan kan mul'atu isin seeneen isin garsiisa. Hagasittuu warri chaanala kiyyaa faaraa isaatan like, share, subscribe godhuudhaan maatii chaanala kiyyaa ta'uu hin irraanfatinaan isiniin jaa. Ani qopheessaan qophichaa boonsaatu bi warreen jalqabaa chaanala kana irratti subscribe akka hin daganne like viidiyoon kun yoo isin tolinaaf godhaadha. Akka isiniin jaa Watar marktii Kenimasata hin qabne jechuun isa kana jechuudha. Seeneen isin garsiisa. Watar marktii kan hin qabne jechuun fakkeenyaaf isa kana isa kana jechuudha qulqulluu isaati. Fakkeenyaaf Watar marktii kan qabu bakka kanarratti namatti mul'isa. Kanaafuu isin walitti deebinaa jidduu viidiyoo cufeetiin isinitti deebina. Saniifuu Watar marktii kan hin qabne jechuun isa kana jechuudha. Watar marktii gonkumaa hin qabu jechuudha qulqulluu isaati. Viidiyoo bareedu siif hojjeta. Fakkeenyaaf viidiyoo irra naqee isin garsiisa. Viidiyoo kamiin naqee isin garsiisa fakkeenyaaf Snapchat viidiyoo kana naqee isin agarsiisu. Viidiyoon kun hin hojjetu. Viidiyoo mata barbaadeen naqee isin garsiisa. Fakkeenyaaf viidiyoon kun akkana jennu iddoo mul'atu viidiyoon kuni viidiyoo biraan naqee isin garsiisa jechuudha. Viidiyoo biraa isin naqee isin garsiisa fakkeenyaaf eenyuun viidiyoo kanaan eenyume kun illee hojjetu natti fakkaata. Okay. Akkasumatti toora viidiyoo biraan naqaa. Viidiyoowwan kana hunda yoon akkanatti kan inni qotaate fakkeenyaaf humaati jechuun Watar marktii waan jamaa hin jirtu hin qabu jechuu barbaadeeti. Watar marktiidha qulqulluudha jechuudha. Wanta akkasiin gaafatu jechuudha. Mee akkaataa kana itti buufattan haga dhuma viidiyoo kiyyaatti yoon daawwattan argachuu dandeessu. Afaanis afaan soomanaatti sagaleen kiyyaas isinitti tolu baatu dhiifama. As keessaa babaana gatiitti akkiroom keessanis seentu jechuudha. Yookaan kiroom yookaan googil tokkuma isaanii. Barreeffamni jiru isa kana jechuudha. Kenimasata isinii galee. Kenimasata. Plaastorii ishee keessaa gartaami. Kan yoo kadhoof taate akkuma waan dhufaa waliin ilaallu. Kenimasata jechuun isa kana fakkeenyaaf inni kun qulqulluu isaati jechuudha. Waa takka kan hin qabne daawwan agartanii dhaloota firii kajuu kan agartanii fakkeenyaaf asirratti mul'ata. Asirratti mul'ata isa dhooftuu jechuudha. Isinii galee akka isa daawwatu kan agartanii isa kana yeroo takka cuqaastu sana booda kallattiidhaan yeroo inni gadi bu'ee boodatti mallattoo kana agartan jeetii jedha. Yeroo kana irratti osoo inni gadi bu'aa yeroo gadi inni gadi bu'e
bakka kana yeroo takkaaf cuqaastu jechuudha. Okay. Sana booda irratti inni finishiniif gabbu'a ol baafattu jechuudha barratti. Shinii galee ol baafattu yeroo ol baaftanii ani waan ol baafadhee qabu fakkeenyaaf akkana naa dhufa. Akkana yeroo inni ta'ee shiniif dhufe viidiyoowwan barbaadan jechuudha. Gosoota viidiyoo kana barbaadan viidiyoo barbaadan sana dha'uu dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana hojjechaatiin jira. Viidiyoo kana hojjechaa yooniin kan hin jiraadhu taate fakkeenyaaf viidiyoon kun akkanatti jira. Viidiyoon kun qulqulluudha jechuudha. Watar marketii hin qabu qulqulluu isaati. Yeroo gabbuuftan yeroo خدروا خواتر ماركتي كابوسن فكينيا لكي خنا نردو يتني خا فيديو اسكيسو جتن قديم بوفتني إني نو أشيني متي يرو فيديو خنا حجة فيديو خنا قبو فدي يوتيوبر قديفة شودا كينيا بكا كان راتي يشودا بكا كان راتي يرو تشوكاسا يشودا بكا كان راتي يرو تكافي كان شوكاسي مبودتي مي شوكاسي عايزين قرشيسو عسر قوتني waan isin galuu qaba. Viidiyoo barnoota kana duratti irra isin barsiisee ture waan kana. Warri fakkeenyaaf viidiyoo fageenyarraa waraabamte warri qabdan warri viidiyoo fageenyarraa waraabamte warri qabdan asirratti jechuudha. Anima viidiyoo kanas keessa waan hin waraabeef viidiyoon kiyya quality bareedaa waan qabuuf dhumarratti viidiyoo kana waraabachuu qaba. Yoon fakkeenyaaf akkana godhee akka asii as harkisu taate viidiyoon kiyya bareedaa dhufaa jechuudha. Quality nama harkisu qabaachaa dhufa. Ani waan as keessa godha viidiyoon kiyya viidiyoo halaalarraa zoom ta'ee waraabame yoo ta'e xiqqama asiisitee bakka kanarra buusuu qabda. Ammoo waan inni baasirratti YouTube'n viidiyoon kun YouTube irra dafee isinii gadi hin bu'u. Isinii galee shabakan keessan akkam jabaa yoo ta'e illee dafee gadi hin bu'u jechuudha. MB gartanii humna dhibba saddeetiif 2000 jechuudha. MB asirratti amma meeqannaa gabboo seete 319 jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gabboo dubbiin shabakaan kiyya taabaana shabakaan kiyya laafaa jechuudha miti. Bakka kanarratti rakkoon kan jiru akkasi sana booda irratti bakka attoo kanarratti ni cuqaastu. Asirratti yeroo cuqaastan akkana ta'e isinii gabboo jechuudha. Viidiyoon keessanii akkasi gaaffiiwwan barbaadan na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Isinii galee waan hin beekurraa isiniin barsiisa. Gaaffiiwwan barbaadan gaafachuu dandeessu. Amma watar marketii kan qabu jechuun fakkeenyaaf watar marketii viidiyoon qabu. Viidiyoon Kenimasata watar marketii qabuun hojjetame fakkeenyaaf viidiyoo kana isiniin garsiisa. Viidiyoo kana jechuun watar marketii gartanii ni gartee jeetii yaada. Kaasii ol mul'atu kana gartanii hono watar marketii qaba jechuudha. Kanaan hojjetame jechuun barbaadeeti kuni isinii akkasi bifa kana fakkaatuun hojjetama. Viidiyoo kana mee fakkeenyaaf irra isin garsiisu. Watar marketii qabu jechuudha. Kenimasata qulqulluu ta'een hin hojjetamne. Watar marketiidhaan Kenimasata qulqulluudhaan hin hojjetamne fakkeenyaaf isa kana ni agartu jeetii qaba. Watar marketiin isa kana jechuudha. Kenimasata qulqulluun ta'een jechuudha. Kan viidiyoo keessan gubbatti bahu akkas isiniin jechuu barbaadeeti. Watar marketiin isin kana qaba jechuudha. Kun amma kanneen isin barsiise kun watar marketii waan jamaa hin qabu irra deebi'een isin garsiisam. Hin qabu jechuudha. Watar marketii waan jamaa hin qabu hunooti. Bifa kanaan haala gartan kanaan jechuudha. Watar marketii ni qaba hin qabu jechuudha. Watar marketii waan jamaatu hin qabu. Huno akkuma harkaa jirtan kana viidiyoo kiyya gubbara qulqulluudha jechuudha. Siigalaa jiraame qulqulluu jechuu barbaadeeti. Akkasi waan afaan tolfattaniif hedduu ulfaadha. Waan hordoftoota chaanalii boonsaatu galatoomaan isiniin jaa. Waan hagammaatti afaan tolfattaniif hedduun isin jaaladha. Ilmaan Oromoo akkuma jirtaniin nageenya koo isin biraa jiraatu. Nagaan Rabbii isin biraa wajjin isin wajjaa haa turu.
nagaa keessanaaf jiraadha ana gammaatti kan isin faana ture buleessa keessan boonsaatu warri jalqaba chaanala kanaaf haadha like share subscribe na godhuun dagatinaadha warri haa gammammaatti kee turtan deebii irra deebiidhaan anaa dhufuun isiniin jaa ulfaadhaa galatooma nagaa keessanaaf jiraadha ilmaan oromoo baay'een isin jaaladha. وفي باتي رمضان قالت موتي ولانا ارحمنا منك يا مولانا سمالين ينتا وفي باتي رمضان قالت موتي ولانا ارحمنا منك يا مولانا